Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ani Galataa Iddoosaati. Guyyaa irraa kana dubbii sagalee Waaqayyoo kan irratti barannu akkasumas ergaa nama hundumaatiif kan ta'u dubbii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Dubbiin koo guyyaa irraa hedduminaan madda GW Origin irraa kanan fudhedha. Tole haa ta'u Waaqayyo akka inni nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan kee ulfaatu nuun sirraa barachuudhaaf yeroo hundumaa si dhaggeeffachuudhaaf gurra keenya siif banaa goonee laphee keenya siif laannee jireenya keenya dura kee dhaabnee yaa Waaqayyo Gooftaa si barbaadanna. Atis nutti dubbachuudhaaf yeroo hundumaa yeroo nuun si barbaadannutti caalchistee ariifattee waan nuuf argamtuuf maqaan kee ulfaatu. Garaan si dhaga'u jireenyi si dhaga'u hin jijjiirama. Hafuurri sirraa baratu hin beekumsaan gonfama. Maqaa Yesuusiin maqaa keedhaaf galanni haa ta'u. Waan nu barsiistuuf sagalee keedhaan waan nu jajjabeessituuf ergaa wanta nuun itti hubannoo hin qabnetti ergaa ergitee hubannoo waan nu laattuuf maqaan kee kabajamu. Yeroo kana yeroo kee godhattee namoota kana yeroo isaan nagaan hundumatti jireenya isaanii keessatti waan hojjettuuf kabajame. Ilma kee Yesuus Kiristoosiif jedhee maqaan kee ulfaatu. Tole dubbii sagalee Waaqayyoo kana kan nuun walii wajjin ilaallu barreeffamoota garaagaraa wal bukkee qabee kan isinitti dubbadhu ta'a. Ergaawwan fedhii saalaa kaasan ilaalchisee maal beekuu qabnaa isa jedhu walii wajjin ilaalla. Macaafni qulqulluu maal akka inni jedhu kutaa kana keessatti wantoota gurguddoo sadii ni ilaalla. Ergaawwan fedhii saalaa kaasan jechuun maal jechuu akka isaan ta'e inni lammaffaan ergaawwan fedhii saalaa kaasan miidhaa akkamii akka isaan qaban waa'ee kanaa ilaalchisee macaafni qulqulluun maal akka inni jedhu kan walii wajjin ilaallu ta'a. Tarii barreeffama kana Facebook kootiin barreessuu yaadeen ture garuu namoonni baay'een dubbisuudhaaf fedhii waan hin qabneef namoonni keenya namoonni amanatti hin dubbisne namoonni dubbisan muraasni immoo barreeffamni kun naaf hin galle maal jedhanii kutaa tokkoffaasaa barreessiin gidduutti kutee haa ta'u kanaafiyyuu jaalladhee karaa sagalee yookaan toora yuutuubiitiin dhufuu jaalladheedha. Haa ta'u walii wajjin ilaalla. Ergaawwan fedhii saalaa kaasan jechuun maal jechuu akka inni ilaaluudhaaf jalqaba yoo kana walii wajjin ilaalle ergaa fedhii saalaa kaasu jechuun afaan Ingiliffaaf sex thinking yookaan jechuun barreeffamaan suuraadhaan yookiin viidiyoodhaan kallattiilee garaagaraadhaan gochaawwan waa'ee fedhii saalaa dhiiraa dhiiraa durbatti gochaawwan kakaasan karaa ergaa barreeffamaa karaa chaatiidhaan karaa haasaadhaan gochaawwan garaagaraatiin inni namoonni godhan kun ergaawwan fedhii saalaa kakaasan yookaan ergaawwan miira umurii namaa kana keessatti ergaawwan fedhii miira namaa kakaasan jedhamanii beekamu. Wantoonni kun baay'inaan yeroo ammaa kanatti addunyaa keenya keessatti wantoota hamoo ta'anii mul'achaa jiru. Sababiin isaas namoonni karaawwan intarneetii, karaawwan silkii, karaawwan teknooloojiiwwan garaagaraa wantoota garaagaraa moobaayilii miidiyaalee hawaasaarraa argaa waan oolaniif waan argan kana haasa'u, waan argan kana walitti himuu, waan argan kana waliif qooduun baratamaa ta'ee dhufaa waan jiruuf yeroo itti namoonni suuraawwan qullaa namaa dhaabbatu gochaawwan fokkisoo garaagaraa kana godhan hedduminaan addunyaa kana keessatti kan mul'achaa jirudha. Egaan namoonni hedduun waa'ee kana irratti gaaffii gaafatamanii yeroo isaanitti deebisan in argina. Fakkeenyaaf The New York Times irratti namni tokko akka ibsa kenne irratti namoota suuraa qullaa kaan yookaan footoowwan suuraawwan ergaa fedhii saalaa kakaasan waliif erganii maaliif namootaaf ergita yookaan maaliif namoota kakaasan namni siif ergimmoo fudhatta jedhanii yeroo namoonni gaafatan inni kun of gammachiisuudhaaf karaa salphaan itti gargaaramuu danda'udha. Inni kan biraa dhibeedhaaf nan saaxilu, inni kan biraan ulfaaf nan saaxilu wantoota garaagaraa jedhanii yeroo isaanitti deebii laatan akka inni jiru qorannoon New York Times baasee in agarsiisa. Egaan jaallannoo baatusi gochaawwan fedhii saalaa kakaasan waliif erguunis ta'e nama harkaa fudhachuunis nus immiidha nama sanas immiidha. Fakkeenyaaf mucaan tokko seenarraa kan dubbisetti footoo qaama isaa kana qullaa isaa kee akka carraa hiriyaa isaatiif ergee ture. Yeroo muraasa booddee hiriyaan isaa kunis akka inni isheedhaaf ergitu gaafate waliis lamaan isaanii suuraa walii ergan. Akka carraa guyyaa tokko hiriyoota isaa kan biraa gammachiisuudhaaf jecha suuraa kana erga. Suuraa kana gaafa inni hiriyoota isaatiif ergu hiriyoonni isaa kun immoo mucaa kanaa wajjin wal lolanii suuraa kana iddoo hundumaatti deebisan. Wanti nun yeroo hundumaa hubachuu qabnu wanti guyyaa tokko nurkaa ba'e guyyaa lammaffaatti deebinee deeffachuu hin dandeenyeef wanta goonee gaabbii isaa keessaa fayyuu hin dandeenye gochuu akka hin dandeenyeef jireenya keenya to'achuu of qabuu danda'utu nurra jiraata. Gochaawwan akkasii ofii keenyaas godhuus namoota godhanis jajjabeessuun nurra hin jiraatu. Macaafa qulqulluu Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 17 kaastanii lakkoofsa 19 kaastanii yoo dubbattanii akkas jedha warroonni waaqa
waaqayyo dabarsee sammuu isaaniitti isaan kennee jira iddoo sana keessatti isaan waa'ee waaqayyo hubachuu waan hin barbaanneef waaqayyo dabarsee sammuu isaaniitti isaan kenne jedha isaan wanta namni hin godha jedhee hin yaadne hin godhu sammuu isaaniitiin jedha wanti dubbachuu barbaade kutaa sanarraa isaan ofii isaaniitis waan hamaa hin godhuudha warra hamaa godhaniinis gaarii hin goote hin jedhuudha wanti nun beekuu qabnu namoota ergaawwan saalaa suuraawwan ergaawwan fedhii miiraa namaa kakaasan waliif ergan namaaf ergan fudhatan ergan akkasuma hin fudhatus hin ergus namoota akkasii gaarii goote ittiin jennee ofii keenya jabeessuu mannaa namoota kanaaf gorsa laannee deebisuu danda'utu nurra jiraata inni kun wanta nun yeroo hundumaa hubachuu qabnudha sababiiwwan namoonni fedhiiwwan ergaa saalaa fedhiiwwan saala nama wantoota kakaasan kana waliif erganiif maaliif tokko nama jaallachuu barbaadan tokko ittiin ordofuudhaaf yookaan yoo fakkeenyaaf isheen dhiiraa kan isa jaalladhu baay'eetti agarsiisuuf jedheen kana godhee inni dhiiraa kan isa jaalladhu kuni wanta dhaabbii hin qabne wanta akkasumaan oduu namoonni haasaanidha kanaaf hin godhu namoonni kanaaf godhan jiru inni kan biraan namni tokko suuraa ifatti qullaa agarsiisu waan isaaf ergeef isaanis waanuma akkanaa deebisanii erguun akka qaban waan isaanitti dhaga'amuuf fakkeenyaaf namni tokko yoo isaaniif erge isaanis nama dudda walii baasu jechuudha taraan siidhiqaa taraan adiqiisa waliin jedhanii egaan ergaawwan fedhii saalaa kakaasan miidhaa akkamii qabu miidhaan isaan qaban inni jalqabaa maatii keenya wajjin akka nuun nagaa fakkeenyaaf namni ergaa suuraa qullaa ka'ee namaaf ergi yookaan namni isaaf ergi akka carraa maatiin isaa wanta kana yoo argan namni kun jaallatanis jibbitanis maatii isaa wajjin nagaatti jiraachuu hin danda'u inni kan biraan fuula waaqayyoo duratti waan ciigaasidha waaqayyo qullaa namaa akka numti fakkeenyaa fi addaamii fi hewaan jannata keessaa gaafa areeman addaamii fi hewaan qullaa waliin ergu turan garuu waaqayyo yeroo hundumaa akka isaan qullaa walii isaanii in ilaalle waan barbaadeef maal godheedha gogaa itti uffise jedha qullaan ta'uu keenya waaqayyoon hin gammachiisu kanaaf qullaa keenya akka nuun namatti agarsiisnu waaqayyoon of hin eeyyamne kanaaf miidhaa inni qabu jalqaba maatii keenya irratti inni taansee waaqayyo wajjin inni taansee ofuma keenya illee gaaffii keessa akka nuun gallu gaabbii jireenya gaabbii akka nuun jiran godha mucaan seenaan irratti dhagahee tokko yeroo kana al tokko suuraaf qullaa ishee kaatee namaaf ergitee yeroo muraasa booda of ajjeeste yeroo muraasa booda garuu gaafa qoratamu namni suuraan gadhiifame sun isee miti iseen daftee of ajjeeste iseen kana isheen of ajjeeste maaliif suuraan kanaan dura namaaf ergitu mul'ate kanaaf gochoonni akkasii kun jireenya namaa irratti waan miidhaa qabaniif isa kanarraa baay'isnee of eeggachuu danda'utu nurra jiraata. namoonni baay'een wal bohaarsuuf jedhanii jaalallee waliidha maaloo waliidha wala mana jedhanii kana godhu namni nuti jaallanne tokko sababii nuun isa jaallannuuf yookaan sababii nu jaallateef yoo suuraa qullaa nu erge kun jaalalummaa osoo hin ta'in gadhaa'ummaati kana ilaalchisuudhaan kitaabni qulqulluu maal jedha kitaabni qulqulluu waa'ee saalquunnamtii gaa'ela keessatti godhamu gammachiisaa akka ta'e dubbata fakkeenya boqonnaa 5 lakkoofsa 18 saalquunnamtiin namoota waliin fuune gidduutti godhamu ilaalchisee garuu wanti inni dubbatu ifaadha caqasoonni kitaaba qulqulluu armaan gadii ilaaluu dandeenya macaafni qulqulluun gaa'ela keessatti namni walquunnamtii saalaa yeroo inni godhu hin mormu garuu isa asitti wanti namoonni walquunnamtii saalaan isaan gaa'elaan duratti godhan fuula waaqayyoon duratti ciigaashadha halalummaan xuraa'ummaan sassadni akaakuun hundinuu isin gidduutti dubbatamuun isin gidduutti hin raawwatamin yookaan isin gidduutti hin dubbachisamin gochi qaanessaan yookiis dubbiin gowwummaa yookaan qoosaan fokkisaa isin gidduutti hin dubbatamin jedha Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3 hanga 4 irratti macaafni qulqulluu kan dubbata nuti keessatti nu gidduutti yeroo hundumaatti halalummaan xuraa'ummaan gadhaa'ummaan akka inni mul'atu Kiristoos Iyesuus haleluuyaa nurraan barbaadu isa kanaaf jireenya keenya kana maal jedha macaafni qulqulluun aarsaa jiraataa godhaatti ofii keessan dura kootinaaf dhiyeessaa jedha bara kakuu moofaatti aarsaa yeroo dhiyeessu namoonni Yesuus Kiristoos garuu aarsaa sadachaa kan inni bara kanatti dura ofii keenya akka nuun isaaf laannu qulqullummaatiin qajeelummaatti akka jedhamu kanaaf macaafni qulqulluun gocha kana hin morma malee hin jabeessu inni kan biraan Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti macaafni qulqulluun waa'ee hawwii waa'ee hamaa waa'ee sassataa waa'ee wantoota garaagaraa dubbata macaafni qulqulluun caqasooleen garaagaraan waa'ee kanaa waan baay'ee dubbatu kanaaf jireenya keenya keessatti waaqayyoon yoo moosisne kutaan yuutuubiin jalqaba irratti gadhiise irratti sammuu ofirratti waaqayyoon moosisuu waan jiru irratti waan kana baay'ee gadi fageenyaan dubbadheen ture isa sana hordofuu hin dandeessu kanaaf ergaawwan fedhii miiraa namaa kakaasan kun dhiibbaa gurguddoo jireenya kiristaanota yeroo ammaarraa gahaa akka isaan jiran hubatamuu danda'u turre jiraata nus jireenya keenya eeggachuu danda'u turre jiraata caqasoonni kun akka akeekachiisan halalummaan saalquunnamtiin gaa'elaa alatti godhamu qofaa miti kana mannaa kan akka xuraa'ummaa jecha
jechuun hiika hedduu qabu fi naamusa xuraa'ummaa hedduu argisiisa. Akkasumas fedhiin saalquunnamtii to'annoo hin qabne jechuunis miira jaalalaa isa gaa'ela keessatti mul'atu utuu hin ta'in miira gocha dogoggoraa raawwachuutti geessu kan dabalatudha. Namoonni baay'een otoo gaa'ela keessa hin seeniin gaa'elaan asitti yeroo isaan itti wanta fuula Waaqayyoo duratti badaa ta'an, wanta fuula Waaqayyoo duratti ciigaa isa ta'an godhan hedduu waan mul'atuuf inni kun immoo fuula Waaqayyoo duraa waan nama aarsuuf, mana Waaqayyoo keessaa waan nama fageessuuf kanarraa fagaachuun akka nurra jiraatu macaafni qulqulluu gocha kana keessa akka namni hin jiraanneef nu gorsuu jaallata. Akkana jedhee of gaafadhu. Suuraalee qullaa agarsiisan erguun gosa xuraa'ummaa keessaa tokkodha jechuun nan danda'a. Fakkeenyaaf gocha kana yoon godhe narraa godha yoon ta'e kana gochuun anaaf wanta xuraa'aadha jennee sammuu keenya yoo amansiisne waan kana gochuunis inni kan biraan suuraa qofa miti haasaawwan fedhii miiraa kakaasan yeroo baay'eetti namoonni waldaa keessaa namoonni iddoo garaagaraa haasaawwan fedhii miiraatti nama kakaasan haasaan akkasii niknikii jedhu miti warra wanxuxuquu kana amantoonni kun mana barumsaa keessatti iddoo garaagaraatti isa kanarraa of eeggachuu danda'utu nurra jiraata. Kun fedhii saalquunnamtii to'annoo wantoonni kun hundumtuu fedhii wal quunnamtii saalaa to'annoo hin qabnetti waan nama geessaniif ofii keenya to'achuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Suuraa qullaa agarsiisan ilaaluun yookiin raabsuun hawwii qabaachuun waan hamaa kan itti beekutu hojjeta. Yeroo baay'eetti namoonni addunyaa kanarraa kiristaanonni persentiin namoota waldaa jiran persentii 60 keessaa 65 ol pornoogiraafii akka isaan daawwatan wantoonni qorannoowwan garaagaraa tokko hin mul'isu. Wantoota akkasii kana daawwachuun kiristaanummaa keenya keessatti waan hamaa kan itti yoo sammuu keenyatti himni gocha akkasii keessaa jireenya keenya kana baasuu danda'u hin dandeenya. Egaan kana yoo goone jireenya keenya irratti wanti qaamni alaa fedhiin keenya yaadi keenya akka inni immoo gochuu hin dandeenye jechuudha. Wantoota gurguddoo sadiitu jireenya namaaf rakkoodha. Inni tokkoffaan qabeenya, inni lammaffaan fedhiidha, inni sadaffaan of tuulummaadha. Egaan guyyaa har'aa kana kan nuun walii wajjin ilaalle waa'ee fedhiiti. Fedhii keenyaan mo'amnee jireenya nuuf qophaa'e akka namneef Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo inni ture, inni jiru, inni deebi'ee dhufu Kiristoos Yesuus bara baraan maqaan isaa ulfaatu. Dubbii guyyaa irraa baranneen jireenyi keessan waan tokko akka inni baratu Waaqayyo akka isin gargaaru amantiin qaba. Ulfaadhaan ani Galataa Iddoosaati. Dabalataa Birrii Yuunivarsiitii irraa eebbifamaa. Sabor ijanoota hin darbina mo'ichaani. Noi tasambanno, tasambanno, noi tasambanno, noi tasambanno, noi tasambanno, noi tasambanno, noi tasambanno, tasambanno. Good.